ሳላቀው እናደዳለሁ መሰለኝ። ከዛ ቪዲዮ ሰርቼ ስጨርስ ጨጓራዬን እታመማለሁ። አሁን ጨጓራዬን እያመመኝ ነው፣ እያመመኝ መጥቷል። አንዳንዴ እውነታችሁን ታያቸው ሱማያን ሰይዶን akka dhibeerra isii buusee jiru dubbataatee jirti. Akkasumallee gaa nutis waa'ee intalittii baay'inni keenya irraa dubbanneeti jirra. Intalittiin akka afaan ho'ituu akkasuma gaa waa'ee siinillee ani waasirraa hin barbaadu, jaalala kee qofan barbaada, siinsi gammachiisu qofan barbaada isheen jettee irratti namoonni baay'een dubbataatii ture. Akkuma beekamu illee viidiyoo irraa hojjedheetiniin ture. Waa'ee kanarra irraa dubbattee jirti. Sayidoo silumayyuu sayidoo kana isatu dubartootatti taphataa jira moo dubartootas isatti taphataa jira kan jettu Sumayyaan gaafii dhiyeessitee jirti jechuudha. Kana nuti hin beeknu. Dubartootatti itti taphataa jira ta'ee isatti itti taphataa jira ta'ee nuti wanti irraa beeknu tokkollee hin jiru jechuudha. Bakka kanatti garuu irraa taphachuu fi irraa taphataa jechuun in ulfaata xiqqoo sababni isaa maa inni egaa isheen amma intalli kun jechoota garaagaraatiin isa boojitee waan tokko isarratti mana kana bichisiisuu dandeessi. Haa ta'u malee immoo warroota mana gurguran kanaan inni wal beekamtii qaba waan ta'eef እና manuma kanayyuu yoo bitee intala kanaaf dhuunfaa ta'a jedhee yaadu. Waa'ee mana kanallee yaaddee dhufte yoo taate intalittiin jechuudha. Yoollee gara maallaqaatiin ta'e malee amma fakkeenyaaf Roozaan miliyeena 2 narratti gasheetii jira. Akkaawuntii duratti gashaa waan ta'eef akkaawuntii koorratti miliyeena 2 galeetii jira jettee dhugaa baateerti jechuudha. Haa ta'u malee ani isa dhabee jiraachuu hin danda'uudhaan illee dubbataatii turte Roozaan jechuudha. እና sababni isaa maqaa rakkoon isaa maalii kan jedhamee fi eenyudha kan itti taphata walitti tapharra jiran jirri kun yoo ilaallu amma Sumayyaan Sayidoodha moo dubartootatti itti taphataa jira kan jettu gaafii natti ta'eera. Walii akkamii sila jetteetti jarri kun walitti taphataatii hin jirani. Innis qalbiin isaa waan gara fuudhaa irra jirtuuf gaafa namni waan tokko jedheen tarii namni kun nama kan koonaa ta'uu danda'a laata, akka yaada kan koonaa ta'uu danda'a laata kan jedhu yaadee waan sana keessa galuu danda'a jechuudha. Malee waa'ee taphaa walitti taphachuu bira gahaan natti hin fakkaatu haga ammaatitti. Inna manuma kanayyuu jechuudha bitee raawwatee inni itti kennuu dhiisuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma ayyuudhaaf mana biteetii ture mini manni inni ayyuudhaaf bite suni maallaqni inni kana dura maallaqa ofiisaatii kaffalaa ture waan ta'eef jara faana waan walitti dhiyaatuu fi maallaqa inni yeroo sana kaffalaatii ture hin barbaadu jedhe deeffachuu danda'a jechuudha. Hayyuu irraayyuu hanga samaanaa walirraa qabanitti garuu gaafachiisuu dandeessi. Ergammoo samanaa isaanii walirraa buusanii jedhanii sana booddee gatiin mana sanaa yoo itti tilmaamamee waa'ee samanaa keessatti gaafa samanaa buusan nikaa sana walirraa buusan manni akka kan isii ta'u waliif mirkaneessan ta'e yoo ta'e malee yoo kaanuu fudhachuu hin dandeessu. Sayidoodhumatu itti fufee fudhata jechuudha. Akkuma beekamu ala dheengaddaarree innaa dubbatu dhageessanii jirtu. Mana kan haadha manaa kootii jalqabaatii bitees kan lammataatii bitees asumaa bitamee jechaatiin naanni dubbatu dhageessaniiti jirtu jechuudha. So amma ammayyuu akka kaffalaatii jirudha jechuudha. Manicha sana kan inni dubbate sababa kana ta'eefuu ayyuun fudhachuu dandeessi dhabuu dandeessi iddoo sanatti. Sababni isaa Sayidoon guutumaan guutuutti jala muree raawwatee maqaa isaaniitiin duwwaa hin bitu. Kana quba qabaadhaa. Yoo maallaqa ofiisiitti kaffalatte yoo taate malee maqaa isiitiin hin bitu jechuudha. Yoo bite illee maa inni jara lachuu godha irratti kan isaatis kan isheetis jechuudha. Malee akkanatti duwwaa irratti hin bitu. Ammas immoo akkanatti fakkaatutti manni amma dheengadda dhaqanii raawwatanii ilaalan kuni waan kaffalame natti hin fakkaatu. Hin ilaalame malee hin kaffalamne waliin hin godhamne homaa wanti raawwatame tokko hin jiru akkuma argine. Kana dura yemmuu mana bitaa turanitti argitaniitirtu waliin godhamee walii tafaraaramanii waraqaa ragaa achi fudhatanii deemu jechuudha. Mana bituu isaaniitiif waraqaa achi isaanii kennamu fudhataniiti deemu jechuudha. Garuu ammaa fi wanti isaaniif kenname hin jiru akkuma arginetti.
wanti kenname hin jiru. Wanti achitti galmeeffamee maal jedhee hin jiru jechuudha. Garuu haasaadhuma waa'ee manaa akkana akkas jedhanii raawwatanii irraa haasaa turan malee waan bitan natti hin fakkaatu jechuudha. Waan bitan natti hin fakkaatan akkanumatti ilaalee waan bitame natti hin fakkaanne man. Naasuma deebee Sumayyaan immoo garuu odoo ati jetteen odoo ati dubartoota 59 gaggaragashitu ani ilmoo qabadhee sitti dhufaa jetteen. Ani ilmoo qabadhee abbaa manaa miti jettee bar abbaa manaa miti ilmoo qabadhee sitti dhufaa gaafa sana hin tawaarraddaa jettee an akkanatti fakkaatti Sumayyaan ammumaa wayii garaa godhatteerti moo akkam? Akkamiin jedhan na shakkisiise jechuudha. Na shakkisiise maaliifiin odoo ati 99 gaggaragashaa ooltu takka kaffaaraa qabattee odoo ati gadi hin taayin ani ilmoo qabadhee sitti dhufa jettee ni bar. Waa abdii malee akkanatti haasaa haree joonam abdii tokko malee waa malee jechuudha. Innaa ani waan kanatti xiqqoo na sodaachisteetti. Innaa kanatti aansee immoo jechuudha waa'een talitti irraa baastee gadi jabeessitee dubbatteetitti malkiif malkiin qabdu amalaaf amalan qabdu jettee ni jirti. Dhukkee ishiirraa kaastee samma daawwattoonni ishiitiyyuu koomentii Saayidoo jalatti itti himanii jiru jechuudha. Dhukkee isiirraa kaasaniiru. Saayidoon naa qabama jettee hin yaadiini. Akkasuma immoo dhaamsa dabarsiteef qabdi jechuudha. Hiriyootni amma fakkeenyaaf waa'ee ayyuuti irratti kaaste ayyuun hiriyaanni mannaat beezan hiriyaa ayyuu turte. Kan erga siyaasii dhuftee Saayidoodhaan na fuutu malee jetteeni balaa buuste suni beezan otoo Roozaa hin taane beezan hiriyaa ayyuu turte jechuudha. Roozan immoo hiriyaa Sumayyaa turte. Egaa jarri kun waluma jala deddeebi'anii raawwatanii abbaa manaa isaanii jaallatanii jechuudha. Abbaa manaa hiriyaa isaanii. Innaa atis jetteen hin argitu jette. Kana guyyaa 2 yookiin guyyaa 3 booddee hiriyyaan isis dhuftee raawwattee Saayidoon jaalladhe jechuun ishii waan hin oolledha. Har'a isheen akkasittiin haasofte malee boru isii jala deebi'amee maal akka isii godhamu hin beektu. Hiriyoota qabaachuun jechuudha keessattuu hiriyyaa dubartii hiriyyaa gaa'ila hin qabne godhachuun baay'ee gareedha jette. Garaa koo keessaa dubbatte jechuudha isa san. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf garaa koo keessaa dubbatte. Lamin uunatuun bakka hiriyyaan dubartii hin barbaachistu. Attaas falligin bakka hin barbaachistu jechuudha. Maaliifin argaatii jirra waan hunduma isaayyuu argaatii jirra maal akka taatee jiru argaatii jirra jireenyi namaa akkam akka taatee jiru jechuudha. Sababa kana ta'eefuu hiriyyaan dubartii gonkumaa nama hin barbaachistu jechuudha. Nama hin barbaachistu. Bakka yoollee hiriyaa godhatte alaala irratti osoo abbaa manaa keetii waliin barsiisin osoo jireenya mana kee keessaa hin argisiisin bakka reerikshinii abbaa manaa kee faana qabdu osoo hiriyyaan kee keessaa faana waliin qunnamsiisin alarratti jechuudha. Alarratti yoo ta'e illee malee hiriyaa dubartii qabaachuun baay'ee gadheedha akkuma isheen jette.